addunyaa kanarra jiraatu hundi karaa ittiin waa'ee isaa ibsatu kan mataa isaa qabam. Jaalallii fi jibbiin, gaddii fi gammachuun, sirnii fi sirbiin, amantii fi aadaan hundi aartiidhaan dabaalamu. Oromoonis akkanuma saba guddaa jiruu fi jireenya isaa hunda keessatti aartiitti dhimma baatudha. Aartiin kun immoo akkaatuma sirna adda addaatiin garaagarummaa mataa isaa qaba. Gaafa cidhaa akka cidhaatti, gaafa gadaas akka gadaatti, gaafa gaddaas akkuma gaddaatti, gaafa sirnoota amantiis akkuma amantiitti, gaafa lolaas akkuma lolaatti, gaafa jaalalaa fi awwaalchaas akkanuma akkaatuma isaatiin dabaalamu. Aartiin kun akkuma akkaa fi akkaataa isaatti kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti tokkummaa fi addummaa mataa isaas qaba. Walleen mararoo, faaruun amantii, walleen mararoo cidhaa fi kan awwaalchaa akkaataa itti sagaleeffamaniin yookaan immoo akkaataa itti sirbamaniin adda ba'u. Haala kanaanis gaafa mararoo mararteen, gaafa gammachuu ammoo utaalchaan dhiichifamu. Kunuundi ammoo karaa qubsumaa fi aadaa saboota garaagaraatiin addummaa fi wal fakkeenya mataa isaanii qabu. Aartiiwwan kunneen keessaa har'a waa'ee wallee mararoo boo'ichaa Oromoota Shawaa Lixaa isiniif dhiyeessina. Baanoo fi samutaa isa jetti saamotii jettu famuttuu leencaa leenca shawaa keechaa gaafa giddiin dhufte maal toletaa leenca. Dacheen kun dachee horteewwan gurguddoo Salgana Beebeem, Torban Kuttaayee, Sadallii Banii fi kanneen biroorraa horanii damboobanii jiraatanidha. Dachee gootoowwan ishii mirree, dachee aartistoonni lakkuu, dachee gaazixeessitoonni akka midhaan arbuuti. Amboo Hambaan Lafaa, biyya Looreet Tsaggaayee Gabramadinii fi Haacaaluu Hundeessaa fa'aati. Oromoonni Shawaa Lixaa jiraatan akkuma Oromoota kutaa biraa jiraatanii aadaa sirna gaggeessaa yookaan awwaalchaa kan mataa isaanii qabu. Isaan keessaa gurguddoon oofaniif eessaan dhaqxuu fi uyyee ohoohoon isaan tokkodha. Oofanii fi eessaan dhaqxuun aartii boo'ichaa dhiironni ittiin nama guddaa du'e yookaan hirkate jajanii himanii fi ittiin gaggeessanidha.
oofanii fi eessaan dhaqxuun aadaa boo'ichaa Oromoota Shawaa Lixaa ta'ullee sirni gaggeessaa oofanii fi eessaan dhaqxuu kun akkaataa nama du'e sanaan garaagarummaa guddaa qaba. Kana jechuun hundaaf oofanii hundaaf eessaan dhaqxuu hundaaf uyyee hoohoon hin jedhamu jechuudha. Waatoo jalaa waatu jiraafi. Gaafa namni guddaan du'e namni saba keessatti wayyuu, namni gosa keessatti hayyuu, namni gosa keessatti gootaa, namni gosa keessatti ajjeesaa, namni saba keessatti dhugaadhaaf dhaabbatuu fi aantummaa guddaa sabaa fi biyyaaf qabutu oofanii fi eessaan dhaqxuudhaan dabalamee gaggeeffama. Oofan jechuun nama beekamaa ta'e jaarsa adda duree kan ta'e eessaan dhaqxu, eessaan deemtu, eessa geessitu kana jedhanitti oofanii sana keessatti seenaasaa, aadaasaa gocha raawwatame sana barsiisaa himaa nama dhageenyetti himuudhaaf sana fayyadama namni gaasamne. Ilmi namaa du'e oofameera mana gallakkiseera oofamee manaa baheera mana adda bahee mana argatu manaa baheera biyya gallakkiseera oofameera jechaan kana arga fardi bahee oofeera jechaadha geggeessaa Oromooti kun. Aadaan kun abbaa biyyaa oofan jechaadha. Abbaa biyyaa oofanii biyyarraa godaaneera. Abbaan biyyaa du'eera. Maaltu biyya kana qaba? Eenyutu akka isaanitti barcuma waaqaa wayata? Maaltu dhugaa waaqaa ilaala? Nam tokko rakkate, hiyyeessi tokko rakkate maaltu hiyyeessa kana gargaara? Mootummaa gaditti mootummaa gargaaranii mootummaa gaditti kan biyya qabe kuma lafa isaati waan ta'eef oofan ka abbaan biyyaa oofame biyyi maa ta'a maal jedhanii aadaa akkasii jira. Durumaan jirudha aadaan kuni seenaadha. Abbaan biyyaa innaa deemu attamitti godaansisanii, attamitti awwaalanii, attamitti gatuu geessanii maal godhanii gatu abbaa biyyaa isa kana fudhatanii galuudhaaf reeffa dhiisuudhaaf kuma lafa isaati awwaaluudhaaf. Akka aadaa Oromoota Shawaa Lixaatti guutummaan qabeenyi beekumsaa fi dhugaaf dhaabbachuun madaallii namummaatiin. Mararoon oofanii fi eessaan dhaqxuu kun namni du'e sun nama akkamii akka ta'e sabaa fi biyya keessatti ga'een isaa maal akka ta'e yoo ajjeesaa ta'e eessatti yoom maal akka ajjeesee ni dhaadhessuu fi ni himuu fi iddilatiinsa isaallee osoo nafiin tarreessanii waamanii dhaadhessuun. Nama du'es ol ka'ee irra deddeebi'ee waamamee dhaamee gocha isaa faana himamee boochifamaa fi seenaan isaas ni himamaa. Dhaloonni boodaan dhufus akkasiin galaa seenaa galeeffataa. Sirna gaggeessaa nama guddaa Oromoota Shawaa Lixaa kana keessatti reenfi ba'ee iddoo jirutti sirni aartii boo'ichaa oofaniidhaan dabalamaa. Fika'ee iddoo awwaalchaa deemuuf yoo jedhu ammoo aadaa boo'ichaa wallee mararoo eessaan dhaqxuutu tiffamu. Eessaan dhaqxuunis akkuma oofanii gaarummaa, gootummaa, aantummaa fi abbaa dhugaa ta'uu nama du'e sanaa irratti hunda'amu. Guyyee hoohoon ammoo wallee mararoo dubartoonni sirna gaggeessaa nama guddaa hirkateettiin dabaalanii boo'anii boochisanidha.
dubartoonni uyyee ohoo dursan ammoo warra mo'ata qabanidha. Mo'ata jechuun akkuma sirna siinqee dubartoota siikkoo mandoo dubartoonni shawaa lixaa mirgi dubartii yoo jalaa sarbame kan ittiin kabachiifatanidha. Akka sirna mo'ata dubartoota shawaa lixaatti akkuma mirgi dubartii tokko sarbamuun dhaga'ameen dubartiin mo'ata qabdu kun irreessa yookaan hin fudhattee ba'uudhaan dhiira argite hundumaa reebuun hanga namni balleesse sun akka aadaatti adabamutti itti fufuun sirni mo'ataa kun gaafa namni guddaan boqotes irreessa baatanii ba'uudhaan akkuma dhiironni oofanii fi eessaan dhaqxuudhaan sirna awwaalchaa dabaalan isaanis mararoo boo'ichaa uyyee ohoo jechuudhaan dabaaluun. Ohoohoon kunis akkuma oofanii fi eessaan dhaqxuutti gaarummaa, gootummaa, namummaa qabaachuu nama du'ee sana faarsanii sirna gaggeessaa nama guddaa sana ittiin dabaaluun torban darbe ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa Inikaa erga hirkatanii booda sirni gaggeessaa isaanii akkuma sirna Oromoota Shawaa Lixaa keessatti barameen oofaniin eessaan dhaqxuu fi uyyee ohoohoodhaan dabaalameera. Falaasama hawaasaa biyya tokkoo keessatti namoo karaa ittiin waa ibsatu qaba. Akkuma aartiidhaan jaalala, jibba, gammachuu fi gaddi ifuu hin danda'u. Gaafa du'aas, gaafa gaggeessaas, gaafa hundumaa aartiidhaan dabaalama waan hundumtuu. Mee waan isin jettan kuni maali? Warra hirkate. Warra hirkate. Kanaaf mee sirni isin jechaa jirtan kun uyyeen kun maal jechuudha yookaan jedhama? Aadaa abbaa Oromooti. Maaliif barbaachise gaafa gaggeessaa kana? Gaafa gaggeessaas gaafa bulchaa ayyaana isaanis akkasumatti gaggeessina. Gaafa kenna isaanis akkasitti gaggeessina. Akka uumaa isaatti akka duudhaa isaatti gaggeessina aadaa abbaa Oromooti. Mee margi isin qabattan kun yoo maal ibsa? Irreessa isaaniiti. Irreessa ganamaa. Irreessa ganamaati. Uumaa ganamaa duudhaa ganamaati. Akkanuma marga irreessa isaanii. Tole mee duudhaa fi aadaan akkanaa kun dhalootatti akka darbuuf isin ga'een isinirraa eegamu maali? Nurraas immoo akka aadaa keenyaatti itti darbinee aadaa kan dhufe gubbaatti itti fufna aadaa sana. Tole galatoomaa. Mee waan isin qabattan kun maal achirraa kaana? Irreessi maali? Mee yoom qabatu? Maaliif qabatan? Kenna gubbaatti, malkaa gubbaatti, gaafa du'a isaanii irratti mul'ata. Gaafa kenna isaanii irreessaan ba'ee mul'ata. Malkaatti gaafa bulfatus akkasitti mul'ata. Mee mararoon boo'ichaa kun kan isin amma dhageessisaa turtan maal faa jedha tokkicha naa dhageessisaa?
aadaa boo'ichaa Oromoota Shawaa Lixaatti oofaniin sirna lamaan sirneeffamam. Sirni oofanii fi eessaan dhaqxuu kun fardaan yookaan ammoo lafoodhaan sirna raawwatuudha. Kunis tartiibaa fi akkaataa itti gaggeeffamu kan qabu yoo ta'u, warri lafoo warra farda qamisii harkisan duukaa bu'uudhaan oofan yoo jedhan, warri fardaa ammoo isaan ittaananii oofan jedhum. Sirna gaggeessaa Oromoota Shawaa Lixaa biratti inni addatti beekamuuf jaalatamu inni biraa ammoo sirna farda qamisiitiin sirneeffamuudha. Fardi qamisii nama wayyuu du'e yookaan hirkate kan dabaaluudha. Fardi qamisii kun akkuma guddummaa nama sanaatti fardaa fi gaangeettuu cugurraacha uffisu malee lakkoofsaan kan daanga'amu miti. Farda qamisii jechuun sangaa fardaa abbaan sun irraa du'etti wayyaa gurraacha uffisuudhaan fardi sun abbaa isaa dhabuu isaa agarsiisuudhaaf namoota sirna sana waalessan fuuldura harkisanii naannessuun agarsiisa taasifamuudha. Kanaafis Oromoon ofitti aansee fardaaf gumaa guddaa kenna. Galmeen seenaa akka yerootti aadaan farda jaalachuu fi ofitti aansuu kun Iraaqota durii, Roomaanota durii, Chaayinaa, Mongooliyaa fi kanneen biroo fa'aa biras jira. Fardi beellada kabaja guddaa qabuu fi aadaa keessattis iddoon guddaan kennamuufiidha. Kanaaf Oromoon ilmoo isaatti aansee maqaa isaatiin waamama. Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa Hinikkaas kanaaf osoo ijoollee 18 qabu maqaa farda isaa Cabsii jedhamuun abbaa Cabsii jedhamee waamamaa ture. Oromoon gaafa fuudhuuf gaafa duuluu, gaafa gadoomuuf gaafa walawwaaluu, gaafa goojeef gaafa booree farda isaarraa adda baheen beekum. Oromoon jaarraa torbaffaarraa eegalee hanga Maqaleef Sagaleetti, hanga Du'aa fi Maaca'uutti farda isaatiin lolee mirgaan galeera. Kanaaf isa jaalataa, kanaaf isaan dhaadataa, kanaaf gaafa du'aas gaafa gumaas sirna isaa isaan dabaalataa. Addunyaa kanarratti bifaa fi gosa isaaniin gosoota fardeenii 350tu jiru. Isaan keessaa ammoo gosoonni fardeenii 15 ta'an Afrikaa keessatti argamu. Gosoota fardeen kunneen keessaa sangaa fardaan mi'a isaaniin faayaman lakkoofsaan hedduu ta'an sirna gaggeessaa Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa Hinikkaa kana dabaalaniiru. Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa Hinikkaa hawaasni isaa akka of jaalatu, akka aadaa fi duudhaa isaatiif katu, akka gadaatti akka bulu, ayyaanaa fi ayyaantuu isaa akka beeku, galaa nyaatameen dhumne dhalootaaf galeessanii irkataniiru. Kanaaf namoonni kumaa kitilaan lakkaa'aman bo'anii fi kanaaf himanii fi kanaaf eessaan dhaqxuu fi uyyee hoohoodhaan isaan gaggeessanii. Mee Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa eenyu akkamitti beektan? Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa nuti akkatti beeknu nama gargaaruudhaan, hiyyeessa gargaaruudhaan, kan dhabe kennuudhaan, kan dhabe wal araarsuudhaan, isa du'e gumaa butuudhaan, isa daggalatti galee gumaa dhabe gumaa baasisee qeetti galchuudhaan, qalee biyyaa laachuudhaan, qotiyyoo camadee kennuufi, isa farda dhabe farda bitee kennuufi, biyya isaa akkanatti qabatee bulchuudhaan beekna. Obbo Kumalaa Fayyisaa. Tole, Obbo Kumalaan sirna gadaa fufsan, aadaa, duudhaa, amantii jabeessan. Kanaaf dhaloonni har'aa kun nuusin maal baranna, maalirraa qican? Akka Obbo Kumalaa Fayyisaa kanatti biyya kana qabanii bulchuudhaan, biyya kana jaalachuudhaan, dhaloonni duuba kanaallee waan guddaa isarraa baratee
dubartii fi dhiirri fi qeerroo fi qarreen Obbo Kumalaarraa waan bal'aa waan guddaa baratanii biyyi kun akkatti bulu. Obbo Kumalaan akka nama biyya bulchuutti akka beekatti hayyuudha. Hayyuu guddaadha. Hayyuu beekamaadha. Qe'ee isaanitti namni araaramaa, qe'ee isaanitti kan wal dhabee araaramaa, inni waan nyaatu dhabe dhaqee nyaataa, inni waan uffatu dhabe dhaqee uffataa. Obbo Kumalaan akka odeeffannoo isaanii dhageenyutti illee maatii isaanii namoota isaan jala jiru namoota guddisan illee ofii isaaniitti illee uffata bitachuu deeman mana uffataa illee seenan kan isaan fakkaatu kan isaan wajjin deemu maatii sana illee uffisu jedhamu. Ayyaantuun kun ayyaantuu beekamaa kuttaa'ee qofa abeebee qofa daada qofa otoo hin ta'in akka Oromootti beekamaadha. Oromoo keessatti nama beekamaa nama guddaa abbaa biyyaati. Kan biyya haraarsu, kan biyya tokkoomsu, kan biyya bulchu. Akka sirna gadaattis gadaan kunillee hambaan gadaa yeroo rakkoo yeroo dhiphinaa isaan biratti hafee iddoo sanatti yabbuu taa'anii yabbuutti dubbatanii yabbuutti biyya kan araarsan Oromoo kan araarsan Oromoo kan tokkoomsan abbaa biyyaati abbaa caffeeti abbaa hambooti. Akaakilee abaabilee dhumaan ayyaantummaan kun jira. Akaakilee isaanii beelee badhaas irraa ka'ee akaakayyuu isaanii Dilgaasuun inikkaa irraa ka'ee Faayisaan inikkaa irraa ka'ee amma alamiin kun Obbo Kumalaa bira ga'e akkatti beekamu. Isaanis akaakileen abaabileedhaan akkuma sana elemoo dullee waaqiwwee eebba kennee eebbi elemoo dullee sun naannee Kumalaa Faayisaa gubbaatti hafee jecha. Obbo Kumalaa Faayisaa abbaan cabsii caccabsaa abbaa cabsaa abbaa michuu gafarsaa abbaa yadii abbaa koromtoo abbaa mirga lakkuu abbaa coomaa abbaa daadhii. Yoo namni ol ajjeese gumaan namatti gale guyyaa odoo hin taane halkan deemaa bulanii nama araarsu. Abbaa warraa Afiyaatiin mana gaafa wal dhabani odoo kissiidha wal hin dhaqiin isaan gubbaa irratti wal himatanii araaramu. Han dhabe camadanii kennanii han dhabe ameessa dubartii abbaa warraa irraa du'ee maatii ishii guddifachuu dadhabde dhaltii jala kaa'anii itti kennanii guddifachiisu. Qotiyyoo itti kennanii qotadhuun jedhanii guddifachiisu. Isa immoo rakkatee farda waan yaabbatu dhabe bitanii gilaasha bitanii farda bitanii mi'a fardaa bitanii itti kennanii yaabbu jedhuun. Mee kan biraa sirni gadaa sirnoota garaagaraatiin kufe akka jabaatu Oromoon akka of beeku akka uummanni Amboo jabaatu akka qabsoo mirga isaatiif qabsaa'u namni kun taasisaa turan dhaloonni kun maal isaan irraa barate? Dhaloonni kun sirna Oromoo kana gubbaa irratti baddaa jalduuti kilbeedha. Oromoo waamanii Oromoo dhufee inni fardaan dhufee wal barsiisanii biyya biyyaa walitti waamanii sirna gadaa kana muuxannoo kennanii fi muuxannoo sana qabatee Oromoo wal baree diinallee ofirraa faccisee dhoowweedha. Isaan nama seenaa kana qabanidha. Manguddoon kana fakkaatan umurii isaanii otoo isaan hin daangessin safuu isaanii jalluu malee safuu isaanii eekkama tokko malee safuu isaanii eeganii kanaan gahuu isaaniitiif kun gammachuu kun seenaa dabarsuu isaaniiti. Seenaa kana immoo dhalataan amma dirqama isaa manguddoon kun kan hin asiin gahe otoo irraan jigin otoo irraan hir'atin seenaa kana dabarsuu qaban jedha. Uummata ofitti qabanii mootummaa bukkee dhaabbatanii rakkoolee jiru hundumaa biyyaa ibsanii nama isa du'u sassaabanii ganzaba qabaniin gargaaranii isa fuudhu fuusisanii isa heeru heerumsiisanii sangaan rakkate qotiyyoo kennanii hannaltii dhadhee ijoollee kootu annan dhabe jedhe dhaltii kennanii annan beelee midhaan jedhe midhaan kennanii daawullaadhaan hamma abbaan jedheen itti kennanii barcuma abbaa isaanii qabatanii keessummaa deeman hebaddaa gammoojjii otoo hin jenne qolatanii ulfinaan yoo nafanii nama godda illee dabarsanii mootummaatti kennanii inni sana immoo hin teenye sammaloo aadaa abbaa Oromtitti waamanii koottaa gumaa bechiisaadhaanii gumaa sana fidanii araara guddaadhaan yeroo kana dabarsanii yoonaan ga'aniiru. Tole galatoomaa mee ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa eenyu? Yeroo gabaabaa keessatti seenaa isaanii dubbatanii fixuudhaaf baay'ee nama dhibaa. Haa ta'u malee ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa Nikkaa Elemoo hayyuudha, ayyaantuudha, qaalluudha, abbaa gadaatii, abbaa caffeetii, abbaa bokkuutii, abbaa caffeetii, abbaa malkaatii, abbaa hundaati. Walqixxee maccaaftuu lamaati.
Oromoodha Amaaraa jedhee sabaan otoo addaan naman qoodin sirriitti biyya kan bulchedha. Abbaa isaanii fi Taraarii Fayyisaa Inikaa'ilee irraa kaasanii edda aangoo qabatanii hanga ammaatti haala gaariidhaan biyya bulchaa jiru. Biyya bulchaa kan jiran amma Miree jedhame kan nuti bahee isin argitan kunu ragaa kan ta'udha. Namni kamiyyuu otoo waliin qoonni namni kamiyyuu sabaaf sablammii kam isaan hammatanii waliin jiraachisaa turanii inni xinnaanis inni guddaanis akkasitti akka isaan dur biyya bulchaa turanitti dhalli isaanis ta'e namni isaanis ta'e akkasitti akka bulchu kana irraa baranna. Kanaafuu isaani otoo xinnaadha guddaadha hin jenne otoo sooressa hiyyeessa hin jenne hundumaa hammataniiti waliin turanii hundumaa laataa hunsuusa baasaa turanii Waaqayyo immoo nabsii isaanii nuuf haa maaru. Firoottan isaaniitiifis gara jabeenya nuuf haa kennu. Hayyee guddaa galatoomii mee ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa eenyu akkamitti ibsite? Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa jechuun hayyuu Oromooti. Hayyuu Oromooti. Kan du'e gumaa baasee targargeetu walitti michoomsa. Kan nabee liqeessa. Kan beelee laata. Abbaa biyyaati. Ayyaantuun kun bokkuudha aadaadha. Sabni kun yoo wal lolellee yoo wal jibbellee bakka isaaniitti dhaqee araarii godhata. Otoo isaan jiraachuu baatanii uummanni kun mana hidhaatti illee dararamee dhuma. Isaan saba kanaaf fala kennuudhaaf isa wal lole araarsuudhaan isa wal ajjeese gumaa bituudhaan uummata isaanii hanga har'aatti tajaajilaa turanii lubbuu isaanii immoo jeennata haa qaqqabsiisu. Isaan jaalannaa isaan kabajnaa. Nama jaalatu jaalatamoodha. Guddaadhaan jedhani xinnaadhaan jedhani sooressa hiyyeessan jedhan gaara baasaa waayyoonnoodha. Kuma gubilooti arba kuma gansabaan nama simu kuma sangaan nama simu arbaasan roobe sanyii kennu arbaasan roobe sangaa kennu buksii dhaqii farda kennu tuksii dhaqii qawwee kennu kuma gumaaf gumaa nama bitu dhibaa Fayyisaa Nikkaadha. Galaana gubilooti arba jaalatama. Kanaafuu goodaan guddoo akkanatti mul'achuu dadhabe. Kumee namni dhaqe birriileetti nama galchu. Kumee midhaan namatti fe'u kumee sangaan nama galchu. Alamii gubbaa irratti nama ofitti waamee hoolaa furdaa galaa jedhu Kumalaa Fayyisaa malee hin argine. Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa Inikkaa ajjeesaadhaan abbaa Faacha Lakkuun beekaadhaa abbaa Bokkuu Wammirree sooressa dhiyaa barii hin beekne nyaachisee obaasaadhaan isa lafoo deemuu fardaaf kooraa isa sangaa hin qabneef cimdii kennuudhaan hambaa namoomaan ijaaranii waaraniiru har'a hin ta'in malee ofii dura deemanii ajjeesuudhaan odeewwan isaanii waliin Faacha Mirree qabu. Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa ajjeesaa ta'uu isaanii kan beekamu nama jaalala qabaachuu isaanii hiyyeessa kennuu isaanii kabaja namaa eeguu isaanii nan beeka. Hayyee guddaa galatoomaa mee Faachi kun kan maali maaliif qabattanii dhuftan? Faachi kun akka aadaa abbaa Oromooti akka aadaa abbaa Oromootti dhufe jechaadha. Kanaaf. Mee Faachi kun kan maali warra maal ajjeese kana qabata? Warra harba ajjeese warra gafarsa ajjeese isaantu qabata. Kanaaf isin maa baattanii dhuftarree amma kan eenyuuti kan keessan immoo kan abbaati immoo? Kan abbaa kan wasiila keenyaati kan hiriyaa isaaniiti kan bultii galmeessaati jechaadha. Hiriyaa isaanii bultii galmeessaa kanaaf kan isaanii dhufe jechaadha. Tole mee kana qabatanii dhufuun hiikti isaa maali har'a? Har'a immoo waanuma aadaa keenyaatti jaasaa wajjin ajjeesaniif kuni Faachi kun dhaquu qabaa jennee finnee dhufne. Kanaan ittiin yaadattu jechuudha. Mee obbo Kumalaa irraa ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa irraa maal baranna maal dhaloonni kun maal irraa barata? Isaan immoo akka duudhaa Oromootti akka hayyuu jaarsa biyyaatti aadaa uummata Oromoo harkaa qabu jechaadha isaan. Mee Faachi kun kan maali? Faachi kun hanga farsaati. Manguddoon kun hiriyaa abbaa kooti. Abbaa koo faana bakka tokkottidhaan isaan gafarsa kana adamsanii ajjeesanii. Anis immoo abbaan koollee har'a lubbuudhaan jiraachuu baatan gahee abbaa koo Faacha isaanii kana baadhee seenaa irmi nyaatu jedhee Hacaaluu Hundeessaa. Akkuma sana Faacha kana anis hiriyaa abbaa kooti baadhee dhufe asitti gahee abbaa koo sana mul'isuun qabadheen Faacha kana fudhadhee dhufe. Eenyummaa isaa beekuu qaba. Eenyummaa isaa beekuu qaba. Ani eessaan dhufe beekuu qaba. Ani eenyuun jedhee beekuu qaba. Ani eenyuun yoo jedhee yoo beeke nama beekuu danda'a. Namni kun waan nafsi isaanii amaaru eenyummaa saba kana
saba Oromoodha beektota waamanii kan akka baratan akka namni obbatu akkaataa aadaa Oromoo kaleessa kan barsiisaa turan kan wanni godhaa turanidha jechuudha. Akaakilee Elemoo Dulleetti dhaloota isaanii hundee gubbaa irratti Elemoo Dulleetti ayyaantome Elemoon Dullee gaafa ayyaantoman waggaa 130 nyaataniit akaakayyuu koo irratti hin ba'u ilma koo irratti hin ba'u akaakilee koo kan laatee hin quufne kan obaasee hin quufne kan dubbatee hin quufne kan dhugaan koo dhugaan maqaa Elemoo irratti dhaabatu kaa jedhaniit kanaan kaanii gaafa jedhan akkuma isaan jedhan awaajiin kun gizee dargii dhufe gaafa gizee dargii dhufu biyya walitti qabaniit waraanni gaafa dhufu beelli gaafa dhufu walitti dachaasanii biyya biyyaan midhaan anuu qaba bishaan anuu qaba kan farda dhabde fardan sii kenna kan sangaa dhabde sangaan sii kenna kan midhaan dhabde midhaanan sii kenna ani biddeen gimmaasha caalan nyaadhu biyyi koo waliin tuqinaa dur xaaliyaanii keessa qubaan suuqeedhaan biyyi koo wal suuqe waliin miidhinaa biyyi koo jedhaniit ilma namaa daara keessa kan akka shaambal didibsaa kan akka mul'isaa tulluu kan akka faayisaa qaccinuu kan akka baraadhii jabeessaa kan akka faanaa jabeessaa abeebe keessatti waamanii kan akka dhaabaa gojee ennaa sana biyya iddoo waamaniit maalan maqaa isaa lakkoofsa isaa walii beekamitti biyyicha walitti fardamsiisanii kaksiisanii tutumsiisanii waliin jiraachisan. Akka naannoo ilmaan Kuttaayee keessatti dhalootumsa isaaniitii kaasanii akaakilee awaabilee irraa kaasanii tuumaa naannoo ilmaan Kuttaayeetiin kan taa'edha aadaan isaa jecha. Aadaa sana qabatanii Oromoo kaleessa aadaa isaa qabu maqaa isaa amma yoonaatti akaakilee isaan irraa baasanii amma har'aatti uummata barsiisaa isa dhaate barsiisaa Oromoo biraa dhufee akka wal baru gochaa kan turanidha. Bokkuu bakkee waamaniit ani bokkuu tulee irraa nageen kolma gurraacha booqaa galaniit seera tumsiisaniit horiin galaan irraa eebade odaadha dhufe daadha akka galchu horiin daadaa baay'ee galaan dhufe galaan akka galchu jedhanii seera tumannee gaafa seeri tumamu achitti wal gaafatanii qaagooftu kan jedhamutti dhaqanii garaa waamanii ila qaagooftu qaa kana na baasi biyya koo akkan duune jedhanii koommii lama jedhanii saama seera jedhanii daarii galma isaanii seegattuu feesisanii daarii dhuguu kara dhugaa walitti mi'aa malee biyyi koo waliin miidhina akkuman jedhe iddoo rakkattan iddoo beeloftan ani kumalaan qaba nan bulcha ani ofii kootii nan beela ani samaan beela wayyaanni koo naaf kenna inni sangaa rakkatte koo sangaa fudhadhu sangaaratiin inni midhaan rakkatte ta googoo namaan qabatii kan koo sii kenna kan koo fudhadhu jedhanii akkumsaan seera sana hamma dhagaa'utti qadaaddoon sun isaan galanii otoo laman buliin sangoonni iddoo seegattuu kana baddee biyya Tobii geessi gaafa ishiin biyya Tobii geessu tumaan kumaa fayyisaa jedhaniit otoo daada mana kanaa siif bahin sangoonni sun qaalii tumaa isaaniitiin dhuftee biyya kanatti galte. Iddoo mangistiin dadhabee nan biyyi dadhabe kunoo mannaagashaadha wanti nu yaadachiisu waggaa lamaan kana biyyi dadhabee waggaa meeqa ta'anii dadhabnaan qe'ee isaaniitti dhufee qotiyoota ijaa dhaabatanii isaaniif keessummaa geggeessaa godhanii biyya dhaabatanii biyya sana araarsanii walii galchanii han biyyi dadhabe sana hamma ammaatti illee akka waan tokkootti ajaa'ibsiifatee jira namni. Keessi isaanii qulqulluudha nama biyya bulchu mootummaan illee yeroo dhiphate yeroo rakkate gara isaaniitti dhufeet rakkoo kana biyya akkamitti akka furamu akkamitti biyya wajjin akka walitti dhufu isaan mari'achiiseet isaan biyya waamanii biyya yeroo waaman keessatti immoo biyyi isaaniif dhaga'ee iddoo isaaniitti araarri biyya wajjiniin wal dhabdee mootummaa fi illee biyya karaa isaaniitiin araarri bu'a. Ayyaantuun kun akka Oromootti Oromoo guddaa dhabne nuti. Beekaa nama biyyaa ta'udha nama biyyaa dhaabatudha ofii isaatii beelee nama biyyaaf laatudha. Kan akkanaa seenaan dabarsanii. Safuu isaanii ganama uumaa isaanii ganama Oromtittiin uumaan bulti. Oromtichi uumaan safuun bula. Safuun isaanii isaan gubbaarratti hin jaallanne. Safuu isaanii ganama safuu Oromtittii ganama safuu Oromticha ganama seeraan gaaniit guyyaa tokko too dallansuu malee guyyaa tokko mufaata malee guyyaa tokko dadhabbii malee darajaa kanaan qaqqabuu isaanii nan beeka. Ijoollummaan abbaa isaanii gammachiisanii guyyaa tokko malee otoo tokko hin jedhiin eebbisuu malee eebba argatanii hinnaa jabaatan immoo yeroo sana yeroo abbaa Oromoo kana gafarsadhan barhaa bu'anii gafarsallee ajjeesanii finoo galchanii maqaa abbaa kiyyaa jedhanii achii gaafa galan abbaa isaanii jala deemuudhaan abbaa koo taa'i anuu dhaqanii mana firdi beetii mana murtii adda addaa dhaqanii seera jiru kana gaafatanii baasanii abbaa isaanii boqonnaa kennaniifi gaafa isaan deeman immoo attamittan maqaa abbaa koo sassaabadhee qaba biyya koo attamittan qaba barcuma abbaa koo iddan taa'e
dhugaa dubbachuun qaba, dhugaa himachuun qaba, dhugaa faana ba'uun qabadhanii lammii kootiin jenne lammii daadaa galaan hin jenne Oromoo sidaama hin jenne ofitti qabanii walqixxummaadhaan baatanii yoo naan ga'anii kunoo kunillee alamiin kun dabarsee agarsiisaa jechuun barbaadeetan. Gaafa ayyaantuun hirkattan biiftuutti urriitu marama. Mee maali kun akkamiin beektu? Wanni kanaan beekamu seenaa waaqaa waan beekaniifi waaqnis immoo akkuma namni ba'u kanatti isaan wajjin dhugaa isaanii beekee hirkannaa isaanii beekee waaqnis nu wajjin bo'aa jira. Kanumadha wanni nu beeknu. Ati faacha abbaa kee baattee jirta. Dhaloonni kun maal baratame isaanirraa? Gadaan, sirni, duudhaan, oromummaan akka jabaatuuf hojii isaan hojjetan cimsuuf dhaloota kanarraa maal ta'e? Sabni kun haala isaan hojjechaa turan waan isaan keessa dabarsan haala isaan ittiin uummata isaanii tajaajilaa turan laalee uummanni kun illee akka waan isaanii hin ganne akka waan isaa hin ganne aadaa isaa akka hin ganne jabaatee aadaa isaa kana gara fuulduraatti akka itti fufsiisuudhaan sannaama. Safuun ganama addum sana jira, uumaan ganama addum sana jira. Uumaan badeera hin jedhin, uumaan badeera hin jedhu. Uumaan keessan sinitu sassaabbata, uumaa keessan sinitu dalasata, uumaa keessan sinitu kabajata, uumaa keessan sinitu iddoo galma isaan geessisaniin gahuu qaba. Isaan sinitti gatanii dagana boqotaniiru. Namni iraftii barbaachisa, iraftii deemaniiru isaan. Kumalaa fayyisaa hirkate malee uumaan isaanii hin harkanne seenaa isaan sinitti dabarsaniiru. Nama kanarraa dhaloonni irraa kun maal barata? Ati maal barata? Ani isaan irraa waa hedduun baradhe. Ani isaan irraa nama jaalachuu, waan qaban namaa hiruu, waan gaarii hojjechuu, dhugaa dubbachuu, kan wal lola araarsuu. Ijoolleen irra jiran kun akka isaanii gootaman, akka faacha qabaatan, akka gadaa beekan, akka duudhaan jiraataniif dhaamsi isin dabarsitan maal? Wanti nu dabarsinu aadaa abbaa keessanii abbaan keessan dabarse ijoolleensaa adaraa keessan aadaa abbaa keessanii qabadhaatii dabarsaa jiraadhaa saba keessan Oromoo keessan of jalatti guddisa aadaadhaan akka abbaan keessan biyya bulchetti warri amma dhalattan biyya bulchaa. Seenaan darbaa darboo darbee ilmaa fi ilmootti dhufe kun eegamuu qabaa. Sababiin isaas seenaa hirminyaatuufi.